Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdulaap gaaffii namoonni baay'een keessaa gaafataa jiran bakki subscribe irraa godhan eessa dhaqee ka duraanii irraa dhabamee jira akkasuma mallattoon subscribe channelii keenya irraa kaafamee jira waan jedhu gaaffii namoota baay'eetu keessaa gaafataa jira. Anis deebii isaa gabaabsee isinii qabadhee dhufeen jira. Ka haaraa taatan maatii ta'uudhaan akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jecha. Egan duraan bakka kanatti subscribe diimaadha kan nuti arginu akkasuma viidiyoo irra tuqnee waliin ilaalla amma gurraachessee fidee kaahee jechuudha. Subscribe irra yeroo tuqnu yoo subscribe goonee jiraanne jechuudha yoo maatii taanee jiraanne optionii isaa jalatti fiduu jalqabee jechuudha. Optionii irraa unsubscribe goonu yookaan immoo notification yeroo namni sun viidiyoo gadhiisee olii irra kaayyannu jechuudha. Baay'ee salphaadha fuula isa kanarratti garuu yeroo viidiyoo irra tuqamu mallattoon subscribe sun ni badaa jechuudha. Sababa maaliitiif yeroo subscribe irraa kaafne channelii irratti gurraachessee haala kanaan fidee kaa'uu eegalee jira. Haala kanaan gurraachee fidee kaaha yeroo nu irra tuqne subscribe di ta'a jechuudha. Subscribe waan jedhu background gurraachaan barreeffama adiidhaan fidee kaahee jira jechuudha. Yeroo nu irra tuqne subscribe goone subscribe di jedha garuu optionii isaa fuuldura kaa'uu dhiiseera. Yeroo channelii searchii goonee ilaallu subscribe gurraacha san jala kaa'ee jechuudha. Ka duraan diimaa ture nama subscribe hin goone duraan diimaa ture amma garuu gurraacha godhee fidee kaa'ee jechuudha jala kanatti. Kaasirraa miti ka xiqqoo dabarakkisu ka yeroo viidiyoo daawwannu maatii ta'uudhaaf yeroo jennu sanii so kana fidee gurraachessee as kaahee jechuudha. Viidiyoo tokko irra tuqnee waliin haa ilaallu. Viidiyoo tokko irra yeroo tuqnu yoo maatii taanee irra tahee hin jiru bakki subscribe sun irraa badee optionii tahaa jechuudha. Garuu yoo maatii hin taane ka duraan diimessee fidee achi jala kaahu amma optionii like fi waan adda addaa gara gajjallaa gad dabarsee jira. Maaliif wantoonni itti ida'amanis hedduu waan ta'aniif jechuudha. Super tenkisi jira, remixi, shortisi, waan adda addaa itti dabalee jira waan ta'eef jechuudha. Remixin kun viidiyoo dhuma dheeraa maxxansine irraas shortii hojjechuu akka dandeenyuuf. Garuu bakki subscribe sun kan duraan gubbaa waliirra ture amma fuula dura subscribe gurraachaan kaa'e. Yeroo nuti subscribe goone yookaan immoo maatii nama sanaa taane subscriptionii optionii isaa mallattoo gad agarsiisuun fuula dura maqaa channelii sanaa kaahee jechuudha. Maqaa channelii yeroo tuqne gara channelii nu geessa optionii isaa garuu fuula dura bakka kana taa'ee jira jechuudha. Yeroo nuti achirra tuqne oliirra yookaan barbaanne asii keenya unsubscribe immoo ka duraan fuula dura kaa'ee nutti agarsiisu achi kaasee jira jechuudha. Achi kaasee dhuma kanarra fidee galchee jechuudha. Kanaafuu channelii nama kamiirrayyuu yeroo seentan subscribe yoo hin goone yoo maatii hin taaneef fuula dura sana gurraachessee geessee kaahaa jechuudha. Kana jechuun subscribe wanni jedhu as hin jiru taanaan yoo as hin jiraanne fuula dura maqaa channelii sanaa hin jiraanne kana jechuun maatii taataniittuufi jechuudha. So unsubscribing kun as jira. Yoo gurraacha akkasitti jiraate immoo gurraacha sanarra tuquudhaan maatii taatuuf jechuudha. Fuula dura fidee akkasitti gurraachessee kaa'e waan ta'eef irra tuqne subscribe goona. Yeroo nuti subscribe goone fuula dura sanatti optioniin jira jechuudha. Oliirra keenyaa jechuudha. Kana jechuun maqaa channelii sana fuula dura subscribing gurraachiin jiru jechuun maatii taataniittuufi jechuudha. Unsubscribe immoo fidee bakka kana galche irraa kaasuu barbaadnaan unsubscribe tuutanii irraa kaaftuu jechuudha. Kana jechuun yoo maatii taataniittuuf tahe subscribe gurraacha fuula dura sana ni kaasaa jechuudha. Ka duraan daalacheessee subscribe jedhee fuula dura sana kaa'u achi di balleessee jechuudha. Kana jechuun nama maatii hin taaneef subscribe gurraachatu fuula dura sana jira irra tuqxanii subscribe gootu. Yeroo isin subscribe gootan subscribe di inni jedhu achi ka'ee jira jechuudha. Sanaan booda xiyya isii gadi garagaltee jirtu tuquudhaan notificationii allow godhattu. Xiyyattii kana tuqxanii xiyyattii fuula dura jirtu kana isii tuquudhaan allow ka jalqabaarra kaayyattu jechuudha. Kanaafuu subscribein achi kahaa jechuudha. Yeroo isin namaaf maatii taatan gurraachi duraan fuula dura sanatti baha ture amma ni badaa jechuudha. Badee optionii sana keessa gala. Baay'ee salphaadha. Kanaafuu waan isin rifachiisuu miti YouTubein updateidhaan waan akkasii haaromsa waan ta'eef isin rifachiisuu hin qabu isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.